ፈምስ ዘግጥ የመጨረሻው ኡማይቹ ይሰዱማ የመጨረሻ ነምን ሰገጡ ነምን ፈመሱ ሰገጣ እንዲሩ ዮምታ ባለጌታታ ቁላ ዴምታ ይፈመስታ ከዛም በኋላ ሸቤ ገልታ ይችላል ሄሎ አሽማ እርክፉኔ ሁርዱፍቶታ ፊ ከበጀምቶታ ቻይናል መስቲት ወጀለ ተርገም ተማርት ነጋስ ዲፋታው ይቻ ኡፍኔ ጅረካራ ቻይናሊ ከናፉሪ አረና ላላ እርተና ዱፍተን ይችላ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ተንጎዲን ህንደር ቢናይችላ ዋን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ጎተኒ ባይን ሲንገለተ ይፈዳ አረዋ ለማንገበደ ሲኒ ዲያለ ተኮፋት ሰበር ዜና ይሰጀደም ሁዱ ማሊ ጀደማ ፋኖ ሮሞቲ ይፈና ጎዳ ኦዱ አንታቴ ደማ afaan marfaati sabbar zeenadha sabbar zeenaa hundi keessanuu argitanii jirtu gaayii ee social media kana irratti akkasuma anri ingad dhiyoo kana isini timeen ture video ko isa darbe keessatti jechuudha maal seetanii namoota social media tak waarde irratti qullaa deemanii hidhamanii jiru keessa hidhamanii jiru amma immoo waannichi jechuudha waanan mata dureen mootichi dura biyya galee izbiin akka saggatu akkasumarree bakka jechuun akka tabaabasu ijoolleen seera qaban ijoolleen maluuf ijoollee goobazin makiina sashallamamu kan qaban badhaafamu kan qaban inni fudhatee ture jalaachuudha amma kino miiliyoona 3 galchanii tiktok irratti jechuudha foolumsaa kino miiliyoona 3 erga galchanii booda mucaa maraachanii gudii dandeessaa ati kana jedhanii kibriitii itti caaranii jechuudha kibriitii fi intini cidii godhanii mucaa cidii godhanii isaan kibriitii godhanii mucaan fiigaa isaan duuba fiigu laayikiin fiigaa koomentiin fiigaa macarrashaa maal ta'e mucaan kun saggaxifamas jedhe shabbee galee jechuudha mootummaan keenya hojiirra jira በዚህ አጋጣሚ የተከበራችሁ ፖሊሶች በጣም ታንኪው ማለት ፈልጋለሁ እኔ በበኩሌ በመስቲቱብ ቻናል አው ኡጋስን እንጀል ወሮታ ሲረቲ አከስቲ ባለጋን ይጆሌ ገና በረቻ ጅረኔፍ እንኳን ይጆሌ ገና በረቻ ጅረኔፍ ይጆለን ገና በረቻ ረ ስላ ወር ቲክቶክ ከነራዩ አከነ ጎዳተኒ ብሪ አርገቱ ነው ማርጎቻ በረና አክንጅች ሲስኔ ጎቻ ጅሮ ይጁዳ ደሞ ነክረስቲ ፈመሰኒ አከስቲ አከስ ጎዳቻ ቱራን ani singarram keessa arragaru namoota kuma miliyoona 3 qabate wada miliyoona 4 deemaa jira baay'ee saree duuba fiiganii ree duuba fiigni ilaala argitanii duuba fiigni umtu duuba ka fiigan jiru kooma saate mucaa kana shabbee seenee jira lallamaan jaanii maal jedhamti jaanii fi adoonay mucaa ameerikaa kanaadaa zeegnatisaa kan lati Itoophiyaatti garuu Itoophiyaa ganee jechuudha biyya keenyatti fammasi saggati jedhee dhufe saggatee biyya keenya jedhee jechuudha biyya isaaniitti biyya Kanaadaatti saggate fammasan jedhu jiru hojjedhu 24 saati jedhu saati 24 hojjedhuuti birrii fidi jedhu irriibnu hin jiru laala Ameerikaa fi Kanaadaa jedhasan Xaabeerin amma gadi baanii yaasu eenyuun Trump nu rakkisaa jira Trump kana nu godhaa waa tokko jala darbuun qabu bakka biyyin nagaa nama gaafanni bakkatti walmitineet waanuma gaariitti fakkaata Ameerikaan kun meezin jedhaati warra Ameerikaa jiru kana laala mucaan kun gizee Kanaadaa jiru jechuudha waa takka bakka jechuun bakka zim jedheetuma amantaa dawoo godhate bakka jiraa mitireen maqaan dha'u dhiifama ijoolleen as keessa tirreedha isa jedhee qabatee Maariyaam Siilii qabatee bakka jedheetuma kadhataan namoonni immoo namni laphee tokko ba'allaa yookiin immoo Beksaabeer bamaaramoodha garaan keenya namaaf hin gadda jechuudha so innis kana qabatee Maariyaam qabatee jechuudha bakka namni meeqa halkan tokko keessatti manaa ba'ee jedhee jechuudha Kanaadaatti manaa ba'e waan achitti hojjetee darbuu fi kan dadhabde biyya alaatti Itoophiyaatti akkamitti dhufee too saggatere Ameerikaatti hin dabarree mucaa kana Ameerikaa demo Kanaadaa jiraata Kanaadaatti kan hin darbineef nu amma asitti hojjennee kan nuun darbine Itoophiyaa dhagnee bootaa hojiin qabne akkamitti isin darbite maal godhe inni tooftan isaa
dura mana dhabee jedhe wannan kaffaladhu dhabe mana keessaa naariyaan jedheet Kanaadaa yeroo jiru sanii yaadattoo ta'e namoonni baay'een Adoonaay kan mi'a isaa guurratee iddoo ala bulan iddoo baqattoonni ala bulan achi bulaa ture. Achumaan namoonni teektaak irraa maal godhu walitti birrii guuraniifitti mucaa kanaa kennanii jechuudha. Bakkatti jechuudha. Maal godhe mucaan kunis mana nyaataa eeggale hojjechuu. Achittiin galee bakka saggixeedha akka bakka jechuudha akka waan taate godhata achittis ta'uu fi didde. Maal godhe Itoophiyaa dhufe. Itoophiyaa erga dhufee booda maal godhe bataa mataarra deemetu namoota jiraa mitire. Akka namoota maastara binnatii miidhama. Maastara binnatiin beektu namoota akkatti gargaaru. Ijoollee baay'een jiru. Ijoolleen Oromoo tokko irra jiru. Ijoollee Wallaggaa tokko. Maal jedhamu humaneetti moo waan ta'e jedhan ijoollee akkasii miti inni lama. Mataarra dhaqaa warra sooftii fa'aa gurguru maalii godhu dhaqaa hin kennaaf waan taate irra kakkaatala mataarra fuudhee sobee jechuudha. Kaza isbiin duuba hoo jedhee taak waardii sanarratti makiinaa argatee waancaa san argatee mucaan surmattuu jedhee takka turu summa Itoophiyaa dhiisee halkan guutuu deemee Maqalee deemee Maqaleedhaaf beeta kiristaanii Maqalee dhaqee achitti immoo wantoota adda addaa jechuudha. By the way Itoophiyaa beeksisuu doon ta'in Maqalee akka beeksisuudhaaf dhufe mucaa yeroo san beekee jechuudha. Isbiin Itoophiyaa dhiisetti Maqalee dhaqee biyya isaa jechuudha. Biyyatti dhalate rakkoo hin qabu garuu biyyatti dhalate waan ta'eef rakkoo hin qabu. Haa ta'u garuu Itoophiyaan jedhan dhiisanii karaa Maqalee dhaqee wantoota bakka achi keessa jiran namoota irree kan inni fidee guddisaa jiru ijoollee Maqalee jiranidha kan isin garraamu keessaa. Isbiin hoo jedhee duuba fiigaa ture jechuudha. So har'ammoo shabbee qixxa saggaxuma fammasii maalidha jedhame. Namoota saggaxa fammasii jedhamu namoota baay'ee isa wajjin irree kan akka iyyuu cufaafaan minaamin isa wajjin haa saggaxa jechuun gaariidha jedhee raawwate jechuudha. Namoota akkasii hunda isheetu guuranii shabbee shab kazan booda isbiin uffata seeran kaawwata seera sooshaal miidiyaa fayyadama jechuudha. Irra kan qullaa deemee kun harma baasee kun waan adda addaa babbaasee kan argisiisu dhiisoo jechuudha. Stop godhu. Kanaafuu thank you jechuun barbaada. Mootummaa keenya Itoophiyaa keessa jiru kan akkas godhaa jirtan kan amma seera qabsiisaa jirtan dhugaa galatooma. Inni lammataan immoo qabadhee kan inni isinii dhiyaadhe jechuudha. Awwaalama qabadhee isinii dhiyaadhe isinii jedhan jira achira gababdu godhe isitti hima. Obboleettii keenya akkuma argitan Moonit Kongiraa jechuun barbaada. Gaa'ela kan waaqayyotu namaaf kenna. Gaa'ela waaqayyotu namaaf kenna malee namni akka jedhanii miti kanaan dura jechuudha. Qalabatii godhattee waggaa lamaan har'aa mana yaadattuu ta'e qalabatii godhattee turte. Yaa'u hin taane fi akka miidiyaa irratti haasamuutti hin beeku garuu hin taane fi adda baatee jirti. Dhirsa namaaf fudhatamte jettee baay'ee tokko caacataan adda addaa gamanaa irratti ka'ee ture. Yaa ta'uuti malee Moonet kan hunda mootee garuu arrakinoo carraa kan argattee kaleessa 8 amma jaarsummaa jedhanii jijjiiran kana 8 akka biyya keenyatti dubbadhaanii 8 ni ergamee fudhatama argamee warra ishii biratti heerumuudhaaf qophiirra jirti jechuudha. Kongiraa jechuun barbaanna bakka waaqayyo ishii gargaaree warri heerumin isa sumaan akka heerumtan akka 8 ergitan isin gaabbasaa. Heerumaa isin jechuun barbaada. Heerumuun gaariidha. Heerumtan immoo seera qabeessan akkanatti ilaal. Seera qabeessan aadaa fi safuu keessan eegatii amantaa keessan eegatii kan akka amantaa keessanitti heerumaa isin jechuun barbaada. Moonet keenya mucaa jabduu qabbanooftuu akkuma miidiyaa irratti si beekutti baga gammaddee ammarree kan milkii siifaa ta'u waree nama hundaa san dandeessee bira darbitee as ga'uu keetiif baay'ee dinqisiifadheeni. Baga gammaddee isin jechuun barbaada. Obboloota kookaa viidiyoon kun lamaan irraa kun qabadhee isinii dhiyaadhe yoo isinitti tolee laayikii koomentii sheerii meenaa godhame sheerii godhuu dandeessu. Sheerii godhuu dandeessu sheerii naa godhaadha. Akkasumallee koomentii nama jajjabeessu naa kennaadha. Laayikii irra immoo please laayikiin irraafatinaa jiru. Laayikii irraafatinaa laayikii faayidaa qabdi kanaafuu laayik gochuun irraafatinaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii qabaadha. Yoo isinitti tole like, comment, share. Thank you so much my family. Bye bye. Guyyaa gaarii.